Facebook kanarratti namoota gosa adda addaatu jira. Namoonni muraasni akkaawuntii keenya bifa Facebookiin kaa'een karaa secure ta'een namoonni itti fayyadamaa jiran jiru. Bifuma kanaan immoo namoonni hedduun akkaawuntii Facebook isaanii settingii security tokko yookaan lama taa'e qofa fayyadamanii itti fayyadamaa jiran jiru. Kun immoo namoota hedduu akkaawuntiin isaanii jalaa butamuu, jalaa hatamuuf saaxilee jira. Kana yeroo hedduu argaa turre ammas immoo Facebook irratti darbee in mul'ata. Viidiyoo kana keessatti qabxiiwwan 10 akkaawuntii keenya secure nu godhuu danda'an nuni Facebook irratti ofii keenyaas set godhachuu dandeenyu isinii kaasa. Qabxiiwwan kana kurnan set godhattaniitu taanaan akkaawuntiin keessan carraanni haak ta'uu yookaan butamuu gara 0tti gadi bu'aadha. Kana jechaan guutummaan guutuutti akkaawuntiin keessan haakiin ta'u jechaa miti. Bilbila kiyya iskiriina isaa share godha. Bilbila irraa guutuu taanaan pause gootanii wajjin guutaa deemuu dandeessu. Tokko bakka barbaanne iyyuu loogiin goonee jiraannu akkaawuntii keenya set godhachuuf secure godhuuf tarkaanfii jalqabaa nuti fudhachuu qabnu nuyi qofaatu yookaan ana qofaatu bilbila irraa yookaan immoo kompiitara fayyadamaa jiru irraa loogiin godhee jiraachuu kiyya mirkaneeffachuu fi bakka hundaa'uu log out gochuun irra jira. Kanaafuu Facebook keessan bira deemtanii setting bakka wayita tuqxanii security and login bakkeettu dan eessaa Facebookiin keessan login ta'ee jira waan jiru argitu achirraati. Sana hunda isaa natti agarsiisa wayita jettanii akkaawuntiin keessan eessaa login ta'ee akka inni jiru isinitti agarsiisa achirraa. Bakka inni login ta'ee jiru kana yoo kan keessani ta'e device adda addaa irraa takka kompiitara irraa, iPad irraa, bilbila keessan irraa namni tokko akkaawuntii isaatiin bakka 3-4 irraa login gochuu danda'a. Sanaa ala waan addaa argitu yoo ta'e see all jedhaati hunda isaa natti agarsiisi jedhaati log out godha hunda isaanii. Gara boodaatti deebina. 2 namni paaswordii keessan karaa barbaade yoo argatu akka inni hin seene gochuuf axira lammaffaa kaa'uu yoo barbaaddan axirri lammaffaan nuti asirraa jalqaba irratti argannu kun two factor authentication jedhama. Bakkuma amma jirru gara boodaatti deebine two factor authentication bakkeettutti yeroo buutanii kan kiyya on ta'eera magariisa argitu. Keessan immoo turn on bakkeettutti buutanii lakkoofsa bilbilaa galchitu. Lakkoofsa bilbilaa wayita galchitan koodii isinii erga deebistanii asirra galchitu green taate akka kan kiyyaa kana. Kanaafuu namni paaswordii keessan yoo argate yoo seenuuf yaale koodii kana isinitti ergacha. Namni sun yoo bilbila keessan qabaate irraan kan hafe access gochuu danda'a yoo ta'e irraan kan hafe seenuu hin danda'u akkaawuntii keessan keessa. Axira lammaffaan nennu kanaaf jecha. Mala sadaffaa achuma two factor authentication jalaatu hin bahin authentication app waan jedhu argitu. Inni kun maal inni faayidaan isaa yookaan gochisaa akkuma bilbila keessan irratti koodiin isinii ergamu kana ta'eetu garaagarummaan isaa maalidha? Authentication app wayita fayyadamtan lakkoofsa bilbilaa keessan irratti hin ergu inni koodii applicationii isin Play Store yookaan immoo App Store irraati download gootanii fayyadamtan irratti erga koodii. So gaarummaan isa kana SIM kaardii keessan namni access gochuu danda'u Facebook keessan seenuu danda'a. Bilbila keessan harka keessan irraa fuudhee haga access hin goonetti namni Facebook keessan akka inni hin seenne garuu inni kun taasisuu danda'a. Kanaafuu axira kan biraa Facebook keessanitti godhuu dandeessu applicationii kana download godhattanii. Viidiyoo kana barreen gaddaa hojjedheera daqiiqaa 2 ta'a. Liinkii isaas jala isiniin kaadha qaalaala qofaatti. Secure ta'aadha inni kunis mala sadaffaadha jecha. Mala arfaffaarra geenye jirra. Mala arfaffaa kanaani achuma jalatu fagoon deemini gara boodaatti kan jettu sana tuqneetu getting up extra security waan jettu bira deemna. Bakka choose 3 to 5 friends to contact you if you get locked out bakkeetti bira deemna. Maal jecha isheen kun Facebookiin keessan yoo isin irratti cufame karaa hiriyyaa keessanii deebitanii login gochuudhaaf hiriyoota keessan yookaan immoo Facebook irratti nama isiniif hiriyyaa ta'e nama 3 hanga 5 dabalaa isiniin jetti kun. Wayita achitti buutanii choose bakkeetti sana bira wayita buutanii gara eessaatti isin geessiti your trusted contacts kan jedhu kan koo namni tokko dabalamee jira asirratti. Nama tokko trusted contact kaa'eera. Edit wayitan jedhu paaswordii na gaafata. Paaswordii kiyya seenee tanan gala. Then edit hin jedha. Edit wayitan jedhu bakka duwwaa naa fida. Liistii maqaa hiriyoota koo asirra jiranii gara jalqabaa kan dhufu namoota isin yeroo hedduu wajjiniin chat gootan yookaan kontaaktii qabdan isinii fida. Maqaa nama sanaa spellingii jalqabaa barreessan liistii godhuu jalqaba. Achi keessa namoota 3 haga 5 idaatu jecha. Maal godhaadha inni kun? Gara boodaatti hin deebi'an already kiyya edit waan godhadheef. So wayita nama 3 haga 5 asirratti dabaltanii namatti dhiyaattan miseensa maatii nama wajjin jiraattan ta'uu danda'a. Facebook irratti hiriyaa ta'uu danda'u isinirra jira namoota kana wajjiniin. Namoota kana wayita asirratti idaatan isaaniif notificationii naqa. Wayita accounting keessan lock ta'u namoota kana ittimtanii liinkii naa ergi jechuu ni dandeessu. Namoonni kun immoo eeguu sana liinkii isin ittiin deebitanii accountii keessa galtan Facebookiitti kenna. Akkamittiin argatu?
screen irra isiniin ka'a linkii kana jalas isiniin ka'a facebook.com/recover linkii kanarra kan dhaqu eenyu namoota isin guuttan 3-5 kanatu dhaqa yommuu accounting keessan locked ta'u seenuu wayita dadhabdan accounting keessan jarri kun linkii amma isinii kaa'e kanarra deemanii abaluu namni jedhamu kana dura akka trusted contact itti isiniin hidheera linkii kana yookaan koodii kana ergiif jedhan facebookiin isa isiniif ergamu sana fayyadamtanii gara feesbuukii keessanitti deebi'uu dandeessu jecha. Shanaffaarra geenyeerra. Shanaffaa kanarratti namni tokko mala isin amma armaan olitti guuttattan hundarrayyuu darbe akkaawuntii keessan cabsee seena taanaan waan isin gochuu dandeessan waa tokko qofa. Erga seenee daameejii akka hin geessisne dhorku. Erga inni seenee suura keessan, meeseejii keessan waan isin achirraa qabdan hundasaa akka inni public hin goone daftanii dhorku. Akka namni sun akkaawuntii sana hin fayyadamne. Sanammoo gochuu kan isin dandeessan yoo namni seenuusaa feesbuukiin dafee isinitti matee sana oon gochuun barbaachisaadha. Oon hin gootan taanaan namni tokko feesbuukii isinuma qixa taa'ee fayyadama akkaawuntii keessan utuu isin hin beekin. Kanaafuu alertii qabaachuu danda'u isinirra jira. Eessa dhaqxu bakkuma amma jirru choose bakkeettu sanaa ol get alert bakkeettu sana. Ishee gaafa gootanii login alert isinii fida. Kan kiyya akkuma screenarraa argitan karaa feesbuukii natti medheera yoo namni login godhe karaa imeelii natti medheeniira. Sadansaayuu oon godhadhaasin namni of eeggannoo isin gootaniin hundayyuu darbe akkaawuntii keessan seena taanaan karaa 3 daftanii meeseejii argattu. Karaa meesenjarii, karaa feesbuukii, karaa imeelii. Wayita notifikashinii kan argattan karaa 3 keessaa karaa tokko yookaan karaa 3 yeroo feesbuukiin dafee isiniin ga'u hatattamaan liinkii asirra isinii kaa'u kanarra deemtu. facebook.com/hacked achi dhaqxaniitu akkaawuntii keessan haak ta'uusaa gaaffiiwwan feesbuukiin isin gaggaafatu jiru isaaniin guutaa gara fuulduraatti deemtu akkaawuntii keessan at least yeroo muraasaaf suspend gootu namni sun itti fayyadamuu hin danda'u isin immoo eenyummaa keessan verify gootanii akkaawuntiin keessan isinii deebi'a jecha. Wanni tokko hanga 5tti haasofne murteessoodha. Warri 6-10tti isinitti mukun immoo haganatti murteessoo miti garuu barbaachisoodha. 6ffaa bira deemna. Face recognition wanni namu jira. Face recognition kana settingii majala deemtaniitu privacy jala argattu. Kan kiyya no jedheera. Kan keessan yes jedhee jira taanaan ofirraa kaasa. Torbarra geenya jirra. Waa'ee location haasofna. Location keessan Facebook irra jiru lamman saayyuu off godhaa. Tokko location isa jalqaba bira deemna. Achuma jala jirra ammas face recognition jalaan asii ol deemaati location bakkeettutti bu'a. Location service kan jedhu kana keessaatti sadansaa keessaa never jedhutti bu'a. Maal jecha feesbuukiin bakka isin deemtan bakka isin irraa post gootan bakka isin bashannanaa jirtan hin funaana ragaa wayita isin waa post gootan yookaan wayita isin waa interested going jettan sana never godha track nan godhiini locationii kiyyaan sassaabiinidha never godha sana location history kan jedhu jalattis gadi bu'a achuma history isheettu sanas off godha history kana namoonni on gootanii jirtan waan hedduu argitu achi jala waan feesbuukiin waa'ee keessa walitti sassaabe argitu iddoo isin turtan waan isin godhaa turtan bakka isin deemtan checked in wanne dhaman kan achi jalatti listii argitu history sana kaa'ee jira off godhaa ishee sana feesbuukiin locationii keessan akka inni track hin goone set gootan jecha saddeetirra geenyarra asuma wal scroll godhaa your Facebook information page kanarraan deemne mayachuma jirra your Facebook information kan jedhu jalaati off Facebook activity kan jedhu sochii isin feesbuukiin alatti gootan jecha kun feesbuukii waan baay'ee fayyadamna feesbuukiin alatti garuu bilbila keenya irratti Google Chrome irraa ta'u Firefox irraa ta'u Safari irraa ta'u waan hedduu barbaadaa oolla applicationii kan biraanis waan hedduu hojjechaa oolla activity keenya feesbuukiin ala jiru jecha kun isa bira deemna maal argitu asirratti manage jedhu argitu kan kiyya argitan you have no available activity to show at this time ani feesbuukiin alatti sochiin dhan godhu na jalaa tracking godhiin jedhee itti meera feesbuukiitiin so manage your off Facebook activity kan jedhutti buutu clear history godha waan isin feesbuukiin ala gootan Google Chrome irra saa ta'u website kan biraarra isin gootan sana feesbuukiin sassaabee fida addan irratti itti fayyadama isa clear godha kan kiyya clear ta'eera clear gaafan godhu your activity has been cleared naan jedhe isinis clear godha sana gara boodaatti deebina more option amma miti history miti gara fuulduraattu waan inni feesbuukii alatti godhu hin hordofin tracking godhin hin galmeessiin jechuudha gara fuulduraatti manage feature activity kan jennutti buuna ammas isheetti bu'a off godha switch sana off godha kiyya off ta'eera already sagalirra geenyeerra ads kan jettu bira deemna asuma warra scroll gochaa jirra ammas ad preferences bira waan jettu bira gaafattanii beeksisa isin Facebook irratti argitan yeroo dhiyootti fakkeenyaaf kan kiyya argitanii wantoota nan argaa ture isa kana isa keessaati nuni wanni nu barbaannu maalinni ad setting bira dhattanii asii warra scroll gaafa gootan ads shown of Facebook kan jedhu bira dhaqaati not allowed jedha setting kan sirreessa beeksisa yeroo hedduu nama nuffisiisu hin argitan jecha Facebook keessan irratti gara boodaatti deebina ammas gara boodaatti deebina social interaction waan jettu jirti yeroo isheetti buutan maal isinitti agarsiisa maammoo like the page Facebook wayita scroll gootanii hiriyaan keessan abaluun kana like godheera sana like godheera waan jedhu argitu inni akka inni mul'anne yoo barbaaddan beeksisa irratti qofa kun inni akka inni mul'anne yoo barbaaddan only me kan jedhu irra gootu
gara dhumaarra geenyeerra. Kudhan inni isinitti hime amma immoo privacy shortcut kan jettu akkaawuntii keessan bantanii seetingii jalaanii privacy shortcut kan jettu bira gaafattan take a privacy check up. Ishee kana yeroo hunda check godhaa dhaqaati. Maaliif seetan akka review gochuuti kun akkaawuntiin kiyya staatasiinsa maayinni maal fakkaata waan jedhu irra deebitanii akkasiin review gootan isin gargaara. Tokko tokkoon waan amma kan irra haasofne irra deebi'ee akkasiin seet gootan seet ta'eera taanaan immoo seet ta'eera jedhee isinitti mancha. So Facebookii keessan bifa kanaan seet godhachuu dandeessu. Yoo bifa kanaan seet godhattan haga tokko carraan haak ta'uu keessanii gara zeerootti gadi bu'aadha. Haak ta'uu hin danda'a? Yes. Facebookiin nama akkamittiin haak ta'a, namni akkamittiin gowwoomee akkaawuntii isaa dabarsee kenna. Yoo hojjedhettan viidiyoo biraa akkaawuntii feekii irratti hojjedhe isinitti agarsiisuu hin danda'a booda. Komentii jala kaa'a. Viidiyoo kanaaf kana fakkaatan arguu yoo barbaaddan yookaan immoo daawwachuu yoo barbaaddan waan irraa barachuu barbaaddan ammas komentii jala kaa'a isiniin hojjedha. Gaaffii keessan wajjiniin. Xumureera warra kaaniif sheer godha. Warri beektan immoo warra kaan gargaara. Nagaan tura.